guyyaa waliin ciisnu yeroo hundaa wal dollaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas maatii koo biratti hanga kutaa 12tti ergan baradhee booda carraa yuunivarsiitii seenullee argadheen yuunivarsiitii seeneen eebbifameen hojiillee battalumatti karaa namaa argadheen qacarameen barnoota digirii lammaffaa koollee baradheen eebbifameera. Haatii fi abbaan kiyyaa hojjettoota mootummaadha. Abbaan koo waggoota hedduudhaaf aanaa keenya kantiibaa ta'ee bulcheera. Manas ta'ee jireenya gaarii jiraannee anaa fi obboloonni koo guddanne. Rakkina kan jedhamu yeroon dhaladherraatii kaasee mana keenya keessa hin jiru. Sababiin isaa immoo abbaan kiyyaa hojii akkuma qabateen haadha kiyya fuudhee ijoollee 2 erga deessee fi atis barnoota barachuu qabda jedhee kan addaan kuttee barnoota kutaa 8 irraatii eegalee akka itti fuftu taasisuun hanga kutaa 10tti barattee sanaan booddee kolleejjii galchee barsiisee innis hojjetaa ta'ee isheenis hojjettuu taatee eega sanaatii obboloonni koo 4 warri kaan dhalatanii ijoollee 2 kan obboleettii koo haadha koo dabalatee maatiin 10 taanee mana tokko keessa jiraachaa turre. Abbaan kiyyaa yeroo garaa garaatti itti gaafatamummaa garaa garaa magaala keenyaa fudhachaa waan tureef nama baay'ee cimaa fi akkanuma immoo sodaatamaadha. Barnoota isaa kutaa 12ffaa akkuma xumureen waraanatti dabalamee waggaa 4 waraana keessa erga dabarsee booda sababa rasaasaan sammuu keessa rukutameef beenyaa bahee gara biyyaatti deebi'ee barnoota isaa baratee hojii qabateetii haadha kiyyaa fuudhee. Barnoonni yeroo sanatti kutaa 12 xumuranii barachuu danda'an TTI yookiin immoo yeroo ammaa kana sartifikeetii kan jedhamu ture. Barsiisummaadhaan isa dorgomee argatee baratee sanaan booddee dippiloomaa digirii haga digirii lammaffaatti barachuu danda'e. Obboloota isaa keessaa fakkeenyummaa gaariidhaan barnoota hanga danda'utti baratee xumuruun adda dureedhaan kan jirudha. Maarree anaa fi obboloonni koo hanga isa waliin jiraannutti xiyyeeffannoon keenya kan jalqabaa barnoota qofa akka ta'e nutti himuun abbaan keenya nu barsiisee nutis as achi otoo hin ilaaliin hundi keenyi mana abbaa koo keessatti kan baranne barnoota keenya barachuun digirii fi isaa oliin eebbifamneerra. Mana keenyatti namni tokkollee qormaata kutaa 10ffaa kufee duubatti kan deebi'eeru hin jiru. Barataan cimaan nu boonsu mana keenya keessaa bahuu baatus hundi keenyi garuu barattoota giddugaleessaadha. Hanguma itti gaafatamummaan abbaa keenyaa cimaa dhufetti qaamolee seeraa garaa garaatiin maatiin koo obbolaan koo ni doorsifamu. Abbaan kiyya hidhameera, ajjeefamuuf butameera, rasaasaan miila keessaa rukutameera, barattoota mana barumsaatiin reebameera. Jireenya isaa keessatti bu'aa bahii inni hin dabarsine tokkoyyuu hin qabu. Jiraachuuf waan hin murteessine waan hin goone hin qabamuuti. Dhiisii kanaan booddee hojii mootummaa gadhiisiitii lafa maatii kee qochisiisii jiraadhullee jedhamee si'a hedduu kadhatamee jennaan abbaan koo lakki baradheera gitan baradheen ummata kiyya tajaajiluun qaba jedhee hanga rasaasni isa rukututti du'a isaa nuuf fidanii dhufu jennee hanga eegnutti sadarkaa hamaa maatii keenya sodaachisu hedduu dabarseera. Cimina isaa kanas nu keessa kaa'ee mana keenya mootummaas ta'e mootummaa kan hin taane kan sodaatu tokkollee hin jiru. Obboleessi kiyya hangafaa fi obboloonni koo warri dhiiraa quxisuun mana barnootaa haayiskuulii yeroo baratan irraa kaasee mirga isaaniif falmachuun waan sirrii hin taane mormuun dargaggoota beekamanidha. Kanaanis hoggantoonni mana barnootaa ijoolleen kun abbaa isaanii abdataniiti akkas dubbatu ija jabaatu jechuun obbolaa koo sodaatanis haa ta'uutii garuu obboloonni koo yuunivarsiitii illee seenanii dhiiga ilma Oromoo bakka fedhetti dhangala'uuf hanga qaallitiitti hidhamanii falmachaa qabsaa'aa turaniiru. Booddee irratti buddeena mataa isaanii irra yeroo gahan abbaan kiyya jireenyi qabsoo kan koo irratti gahaadha
Kanaan booda harka keessan lafa kaawwadhaatii jireenya keessan qofaarratti xiyyeeffadhaa. Abiddi amma dhufe isiniif miti anaaf iyyuu hin ta'u jechuun obbolaa koo qabsoo lafa keessisee isaanis ta'e anis waan akkanaa dhaabnee jireenya keenya irratti xiyyeeffachuun haalaa fi kan Rabbi nuuf kenneen jiraachaa jirra. Anaan kan na hangafu obboleessa dhiiraa tokko qofaadha. Garaagarummaan umurii anaaf isa gidduu jiru waggaa tokkoyyuu hin guutu. Haati keenyi walirratti nu deesse. Kanaan barnoota illee waliin kutaa tokko eegallee hanga yuunivarsiitii xumurree baay'ee wal jaallanna, baay'ee waliif taana. Harka caalu dareen barnootaa keenya tokko ta'ee xumurree carraan yuunivarsiitii garaagara nu godhee anaan yuunivarsiitii Harammayyaa yeroo na ga'u isaatiin immoo yuunivarsiitii Jimmaa gahee barnootaan adda baanee maarreegaa jireenyi ani dubbachuu fi haasa'uu barbaadu yuunivarsiitii Harammayyaa ergan seenee booda otoo yuunivarsiitii Harammayyaa hin seeniin dura ani dubartii dhiira hin beeknedha. Dargaggoonni waliin guddanne anaan jaallatanis anaan barbaadanis haa ta'uutii garuu abbaan kiyyaa waan baay'eetti sodaatamuuf dhiirri haga kanaatti garaa jabaatee natti siqu na waliin deemuuf onnee godhatu hin turre. Sababiin isaa immoo abbaan koo dubartii taanee kan nu waliin deeme miti. Balbala keenyarra yeroo darbu gaarreeffatee nama ilaaleef maaliif akkanatti balbala koo laalta jechuun abbaan koo nama himatudha. Nama baay'ee jabaadha. Kanaan anis mirga kana waan hin arganneef yoomuman akka hiriyoota koo jaalallee qabadheen waliin hin bashannanaa hiriyoota koo waliin deemeen bulaa jedheen of gaafachaa akkam miidhametti of ilaalaan ture. Maarree carraa yuunivarsiitii argadheen magaalaa Harammayyaa deemuun koo kanaaf balbala naaf banee. Ana waliin yuunivarsiitii Harammayyaa kan nu ga'e gara barattoota 8 ni taana. Mana barumsaa ani baradhee jechuudha. Hundumti keenyiyyuu wal beekna. Waliin kutaa tokkorraatii kaasnee kan guddannedha. Jalqaba irratti gaaffii jaalalaa kan naaf dhiyeesse duruma biyya yeroo turre si jaallachaan ture kan jedhe dargaggeessa tokko yeroo ta'u yuunivarsiitiin Harammayyaa baay'ee bal'oo fi guddoo ta'urraa kan ka'e bakki dargaggoonnii fi shamarran wal jaallatan itti dabarsan akka barbaadan ittiin ta'an hedduun waan na jiruuf kabaja durbummaa kiyya yuunivarsiitii seeneen torbee lamatti gaaffiin jaalalaa naaf dhiyaate. Laayifii kan jedhamu dabarsuu waan hin barbaadeef gaaffii jaalalaasaaf guyyaama inni na gaafateef anis eeyyamamtu akka ta'e itti himuun yuunivarsiitii seeneen baatii tokko booda caakkaa yuunivarsiitii Harammayyaa keessatti durbummaa kiyya fudhate. Kanaan hin eegalee hariiroon jaalalaa keenya sadarkaa jaalalaa haalota keessa dabarsuu qabnu kan hin eegganne waan tureef anaa fi jaalalleen kiyya kuni yeroo seemisteera hin guunne keessatti walirraa adda baane. Inni yeroo anaan dhiisu dargaggeessi gara biraan biyya kiyyaa dhufe isa waliin ati hariiroo jalqabdee jennaan nan si dhiise malee biyya yeroo turre baay'een si jaalladha. Haa ta'uutii garuu maatii kee abbaa kee fi obbolaa kee waan hin sodaadhuuf gaaffii jaalalaa siif dhiyeessuu hin dandeenye. Yoon si gaafadhe garamiin seenaa yoon argan akkamiin ta'a jedheen of qusachaa ture. Amma garuu eenyuma waliin iyyuu waan hin jirreef ati akkana waliin taatun nan barbaadaa jedhee yeroo na gaafatu anis maal rakkoo qabaree jedheen jaalala lammataa yuunivarsiitii Harammayyaatti waliin eegalee. Ammallee haalli jaalala ani itti uume yeroo fi sadarkaasaa kan hin eeggate waan hin turreef jaalalli yeroo sanatti kan natti beekamu dhiira waliin deemuu fi waliin ciisuudha. Namni onnee keessaa wal yaadee wal dheebotee akka wal jaallatu haga sadarkaa kanaatti naaf hin galle. Akkuman dhiira qabadhetti gara bosonaatti hin fiigaa. Waliin ciisuutus jaalalatti fakkaata. Fiigichi kiyya kuni baay'ee nan deemsisne. Dargaggeessa kana waliin immoo jaalala jalqabeen yuunivarsiitii Harammayyaa toon baradhu nan ulfaa'e. Yeroon ulfaa'e kanatti maraachuuf waa xiqqootu naafe. Akkamittiin ta'uu danda'a jedheen saayinsiin baradhe gochaadhaan falmuun jalqabe. Ani barachaan jira. Daa'imni akkamittiin gadameessa koo keessatti uumama jedheen baay'een of gaafadhe. Daa'imni gadameessa koo keessatti uumamu jaalallee kiyyatti otoo hin himin hospitaala riifaraalaa magaalaa Harar jiru deemeen daa'ima gadameessa koo keessa jiru otoo hin guddatiin of keessaan baasise. Kanaan baatiiwwan lamaan hafan seemisteerri keenyi qabu dargaggeessa kana waliin otoo hin deemiin hariiroo dhaabeen fedhii kiyyaan isarraatii addan bahe. Akka dubartii tokkootti hanga daa'imni gadameessa koo keessaa bahutti konfidensii fi of jaallatummaa guddaa nan qaban ture. Erga daa'imni gadameessa koo keessaa bahee garuu qaamumti kiyya natti
natti ulfaachuu sammuun kiyya anumaan saalfachuu jalqabe. Kanaan yeroon biyyatti galu namoonni na beekan hiriyoonni koo maatiin kiyya dubbii fi haala yaada kiyyaan maal taateetti hanganaan jedhaniitti gaheen safuu kiyya nam tokkollee otoo hin beekiin hin dabarseem. Waggaa lammaffaa barachuuf hin dhufeem. Si'a kana waggaa lammaffaatti akka duraa fiigeen jaalallee qabanneem. Naannoo seemisteera tokko ijoolleen dhiiraa na gaafatanis natti siqanis homaa deebiin kennuufiim. Deemeen shayii yookiin immoo buna dhugeen yoo nyaataaf na affeeran immoo nyaata affeerameen biraan deebi'a malee gaaffii jaalalaa isaanii harkaa fudhachaan turreem. Seemisteera tokko bifa kanaan ergan dabarsee booda seemisteera lammaffaa irratti immoo waa tokko murteeffadheem. Dhiirri anaan barbaachisaam. Haa ta'uutii garuu bor gaa'ela waliin dhaabbachuu kan hin qabudha. Akka duraa fiigeen bosona caakkaa yuunivarsiitii Harammayaa keessa seenuun qabu jedheen murteeffadheen jaalalatti seeneem. Jaalalli si'a kanatti hin seene immoo mucaa naannoo keenyaa waliin mitiim. Waa hedduu waliin haasofneem. Jaalala dhugaa isa waliin dhuumuu akkan barbaadu isatti himeem. Jaalala kan saarraa jaalalli kan koo baay'ee caaleem. Maallaqa anatu kennaafiim. Qarshiin na hanqatee kana dura kan hin beekne maatii kiyyaatiin maallaqni na hanqatee na dhukkubee hanga kana hospitaalatti hin baasee. Uffanni kiyya na jalaa hatamee handaawutii bitaa jedhamnee maallaqa hanga kana gaafatamneerra jechuun seemisteera kana sababoota hedduu uumuun ofirra darbeen maatii koollee baay'ee rakkisee. Dargaggeessi anin jaalladhe kuni ATM isaa na godhatee sababa ta'e uumee maallaqa akka rakkate natti himuun anis otoon qabu rakkachuun qabdu jedheen kanan ofirraa qabu kennaaf hin dabarseem. Hanga baatii 4 mooraa yuunivarsiitii keessa turreettis wal qunnamtii saalaa waliin hin raawwanneem. Haa ta'uutii garuu barnoota keenya xumurree yuunivarsiitiidhaatii yeroo gallu waliin gallanaan jedhee magaalaa Finfinneetti siree tokko qabannee yeroo jalqabaa waliin ciisneem. Sanaan nagaatti jennee anis gara biyya kootti innis gara biyya isaatti galus eega sanaatii kaasee garuu waa'ee koos hin kaasne. Waggaa sadaffaaf yeroo dhufnu akka nama hin beeknetti fuula isaanirraa galagalcheem. Naannoo baatii tokko akka nama tokkotti hariiroon keenya itti fufuuf kadhadheen ture. Haa ta'uutii garuu eeyyamamaa naaf hin taaneem. Yeroo kanatti tureem miirri aariin akkamiin tuffatamaan sammuu kootti dhufee ammas dargaggoota biyya koo jaalalaaf natti dhiyaataniif deebii jaalalaa isaanii fudheen bosona yuunivarsiitii Haramayaa keessatti dhokadheen yoo bosonni nuuf bijatuu baate immoo daree barnootaa keessaa duubatti hafnee jaalalleen qabadhe waliin ciisuu jijjiireen abbaan barbaade waliin bahuun eegaleem. Barri kun anaaf bara eebbaadhas carraa akkana gara biraan argadhu jedheen wanti hin tuqne wanti dhiisne hin qabu. Akka naannoo keenyaatti jimaa qabuun safuudhaam. Dubartiin qamaatullee magaala keenya keessa hin jirtu. Haa ta'uutii garuu ani kunis maal akka ta'e beekuun qaba jedheen ijoollee dhiiraa mooraa yuunivarsiitii waliin mooraa yuunivarsiitii keessaa baheen jimaallee qama'eeraam. Umriin kiyya waan dhumu natti fakkaatee jireenyaan taaniin dabarseem. Kanaanis baradheen eebbifameen maatiin kiyyas dhufanii na eebbisanii. Sanaan booddee abbaan koo magaalaa Finfinneetti namoota beekutti bilbilee barnoota xumuree eebbifameen baatii tokkollee otoo hin taa'in hojiitti na galchee waajjira mootummaa keessa hojjechuun jalqabeem. Kanumaan abbaan kiyya baruma kana barnoota digirii lammaffaa barachuu qabdanaan jedhee idaa yuunivarsiitiin irra jiru yookiin immoo koost sheerii kan jedhamu naaf kanfalee barnoota digirii lammaffaallee yeroo suman barachuu jalqabeem. Baradheen nan eebbifameem. Kanaan booddee tureem. Maatiin kiyyas obboloonni koos barnoota kee xumurteetta hojiis qabatteetta kanaan booddee gaa'ela dhaabbadhu naan jedhaniim. Akka tasaa ta'ee dargaggeessi yeroo sana waliin ture manaajara baankiidhaam. Ofiillee barnoota digirii lammaffaa barateeraam. Nama baay'ee cimaadhaam. Jaalalaan walitti siqnee gaa'elallee akka waliin dhaabbannu walii gallee baatii 7 erga waliin dabarsinee booda gaa'ela waliin dhaabbannee waliin jiraachuu eegallee. Manaajara baankii ta'us umuriidhaan garuu waggaa 3 qofan hangafaam. Hojii keessatti cimina argisiiseen magaalaa Finfinnee keessatti manaajara baankii dafee ijoollummaadhaan ta'eeraam. Umrii isaatiin magaalaa Finfinnee keessatti manaajara baankii durii argachuun ulfaataadhaam. Kanaan cidha godhannee jaarsi ergamee maatiin keenya beekee gaa'ela gaariitiin anaa fi abbaan manaan koo wal fuunee waliin jiraachuu eegalleem. Anaa fi abbaan manaan koo bakki dhalootaa keenyaa tokko ta'us haa ta'uutii garuu godina tokko jalatti
aanaawwan garaagaraarraa kan dhufnedha. Afaan Oromiffaas ta'e afaan Amaariffaa seeraan dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu danda'a. Ani garuu asuma Finfinnee dhufeen haala hojiitu xiqqoo akkan dubbadhuu fi akkan dhaga'u na taasise malee yeroon yuunivarsiitii ture gurra kiyya otoo narraa muranillee afaan Amaariffaan beeku. Abbaan manaan kiyya ana dura akka afaan isaatii natti dubbatetti dubartii gara biraa hin beeku. Ani garuu takkaa lama jaalallee qabadheera jedheen isan daa'imallee ajjeese dhokseen akka waan dubartii qulqulluutiin isa biratti of dhiyeesse. Dhiira hedduu waantan beekuuf walqunnamtiin anaa fi abbaan manaan koo sireerratti waliin gaggeessinu anaan hagas mara na hin gammachiisu. Miirri aarii, miirri tuffii, miirri jechan taane afaanii nama baachisa mitire. Yeroo waliin ciisnu yeroo hundatti wanta naaruuf abbaa manaa kooti jechan taane hin dubbadha. Kanaan innis akkamitti akkana naan jechuu dandeessa? Ati bar dhiira hedduu barteettamoo naan jedha. Anis si dura takkaa lama malee dhiira waliin ciiseen beeku. Sanuu walqunnamtii saalaa gahaa ta'e godheen beeku. Sumatu dandeetiin qabuun jedhaani. Kanaan wantan mataa kiyyaan furachuu akka haadha manaatti kadhadheen deebisuun qabu akka tuffiisa godheen abbaa manaa kiyya tuffachuun jalqabe. Kanaan innis tuffii kiyya ofirraa deebisuun silaayyuu dubartii otoon heerumiin hanga sadarkaa maastarsiitti baratte fuudhuun koo sirrii miti jechuun natti deebisuu eegalee. Kananuu si danda'een si waliin jiraadhu akkana naan jettamoo jedheenanis guyyaa guyyaadhaan walitti deebisuu jalqabne. Turtii waggaa tokkos gaa'ilaan erga waliin dabarsinee booda hiriyaa kiyya tokkoon ifaaf ifatti abbaa manaa kiyya waliin sireerratti akka waliin gallee yeroon itti himu kanaan isheenis maal taateetii sammuu keetu sirrii miti moo akkamittiin akkana jettee abbaa manaa kee gadi buustaa? Dubartiin yeroo kamiyyuu ogeettii ta'uu qabdi. Tarii eeyyeen si gammachiisuu dhiisuu danda'a ta'a. Haa ta'uutii garuu isin waliin dubbattanii waliin haasoftanii rakkoo keessan furuu dandeessu. Atis meeshaa innis meeshaa miti. Calluma jettanii sireetti baatanii kanaan kan wal barbaaddanii bifa kanaatiin sirreeffachuu qabda malee abbaan manaan koo dadhabaadha hin danda'u jettee akka anatti himtee dabarsitee nama biraatiin himiinii jettee na gorsite. Anis itti fufuun abbaa manaa kee waliin guyyaa meeqa gammaddee beektaa jedhee yeroon gaafadhuuni hiriyaan kiyya kun ergan isa fuudhee kaasee haga har'aatti guyyaa guyyaatti miti sekendii maqaa isaa waamutti nan gammadaa jettee naaf deebiste. Yaada kiyyaan dhiirri haga kanaatti nama gammachiisu akka jiru nu hubadhe. Duras nan beeka gaa'ela keessattillee akka itti fufu naaf galee. Kanaanis yeroo hunda kan walitti buunu anaa fi abbaan manaan koo yeroo waliin ciisnudha waan na ta'eef isa waliin ciisu nan dhaabe. Rakkoo gara biraa mana kiyyatti hin fide. Kanaan yeroonni akka na waliin ciisnu na gaafatu yeroon diduuni anarraa galagaluun mobaayila isaa banatee uffata galgalaa keessa dhokatee eerfoonii gurratti godhachuu fiilmii walqunnamtii saalaa laaluun miira isaa baafachuu jalqabe. Mobaayila isaa yeroon harkaa fuudhu yeroo hundaa histirii wanta inni barreesse intarneetii irraa laalee yeroon ilaalu kanumatu natti mul'ata. Kanaanis eega ati mobaayila kee haadha manaa godhattee eenyuuf ulfaata jedheen anis mobaayila kiyya abbaa manaa godheen galgala inni narraa galagalee yeroo mobaayila isaa qabatu anis mobaayila kiyya qabadheen eerfoonii gurra kootti godheen fiilmii walqunnamtii saalaan ilaala. Kanaan dhugaan isinitti hima waggaa tokko guutuu sireerraa otoo waliin hin ciisiin anaa fi abbaan manaan koo dabarsine. Waggaa tokko booddee hiriyaa kiyya kana dura gorsa gaarii na gorsitee gorsa ishee ani tuffadheetti dhaqeen haala anis ta'e inni irra jirru itti himee. Kanaan isheenis biyyoo nyaadhaa sa'aatii kanatti dhala godhattanii dhala keessaniin kan gammaddan sanyii keessan lafatti naquun maaliif abaarsa harka keessaniin ofitti fidduu jettee natti dubbattee gaa'ela kiyya fayyisuu waan barbaadduuf anaan mana isheetti na waamtee gola na keessee abbaa manaa kiyyas waamtee haala keessa jirru wanta beeknuuf haadha manaa kee waliin maalirra jirtu jettee yeroo gaafattuuni ani golan jira akkan mana sana keessa jirus abbaan manaan koo hin beeku waa'ee koo wanta gaarii ni dubbata jedheen eegaan ture. Haa ta'uutii garuu jaartii fuudheen miiraan walgituu dadhabne. Lamaan keenyuu akka keenyatti jiraachaa jirra jedhee isheetti dubbate. Yeroo kana golaa baheen jaartiin eenyudha jedheen qubeelaa naaf hidheeru ija isaattiin darbadhe. Hiriyaan kiyya dubbii araaraaf
mana sanatti nu fiddee gara lolaatti jijjiireen inumaa har'aa kaasee mana kee keessa hin jiraadhu jedheen wantoota na barbaachisan uffataa fi dokumentii koo fudheen mana sanaa bahee. Manni sun bal'aa waan ta'eef abbaan manaa kiyyas mana sana dhiisee kondominiyeemii abbaa istiidiyoo kireeffatee jiraachuu jalqabe. Har'a miira sanaan anis innis erga walirraa adda baanee waggaa 3 finnee jirra. Anis dhiifama gaafachuuf gara isaatti hin deemne, innis dhiifama na gaafachuuf gara kootti hin dhufne. Anis gaa'ela hin dhaabbanne, innis gaa'ela hin dhaabbanne. Ani akka kiyyatti moobaayiluma kiyyaan ittiin fufeera. Inumaa amma irri nan barbaachisu ilaalcha jedhurraan ga'eera. Har'a gochaa kiyya kana nan dhiisa jedheen yeroon kakadhu ganama barii ittiin deebi'a yookiin immoo galgala yaadadha. Har'aaf yoon raawwadhe rakkoon qabu jedheen of amansiiseen keessan seenaa. Guyyaa guyyaatiin akka ijoollee dhoqqeetti taphattu jireenya kootti taphachaan jira. Haatiif abbaan koo yoom ilmaan kee nutti argisiistanaan jedhanii na kadhatu na gaafatu. Ani garuu jireenya gara biraa keessan jira. Abbaa manaa kiyya waliin akka walirraa adda baane beeku. Haa ta'uutii garuu sababiin adda bahinsa keenyaa ana abbaa manaa koof hiriyaa koo gidduu qofa jira. Kanaan booddee garamitti akkan deemu maal akkan godhu anaaf iyyuu ifa miti. Harka kiyyaan wanta baay'ee kan balleesse naaf gala. Haa ta'uutii garuu kanaan booddees maal akkan godhu immoo anaaf ifa miti. Sirriidha, har'a umuriin koo deemeera. Barnoota digirii lammaffaa kiyyallee ergan xumuree waggaa 6 fixeera. Gaa'elaan waggaa 2, adda bahinsaan waggaa 3, umuriidhaan waggaa 32 irra ga'eera. Kanaan booddee deemsi koo maal akka ta'e hin beeku. Kanneen seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessaniin akkana gargaartan, akkana gorsitan, jireenya kiyya cabe harka kiyyaan hin booresse akkanaaf sirreessitan kabajaan isiniin gaafadha. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinnee irraatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa deeggarsa keessan barbaadu kan obboleettiin keenya tokko nuuf qoodeessiniif dubbiseen ga'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattanillee yaada keessan komentii jalatti qoodaaf jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa